دوبا بليان مصيبة قدو زمن النبي محمد عليه الصلاة والسلام يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أي حديث خيست زمنات رفج نبي محمد عليه الصلاة والسلام نمني قرتي غنم قبيتهما مؤمنة هي إسلامة هي مسلمة هي مسلم ما قرتي جيرته غلا جانجو جتان يوخا هجيلا متدوب الزمان الآخر خيس سجر رسول عليه الصلاة والسلام ننجي سنرى يصبح الرجل مؤمنا نمني جي نبي محمد عليه الصلاة والسلام مؤمنة هي غنم فتح كفري اندوبا يصفتا جان إسا غرتي مؤمنة هي أدون سبيل اتجاهه قيات هي سنبودا كفري اندوبا جتون دين إسا خان ججير جتو وبليجن الرضا بالكفر كفر والرضا بالشرك الشرك جان علماء الإسلام وان غرتي شركي تك جالتم تنو كفري تك جمتم تجالتو تنو ودو أكنا وقدو أولاني مانا تيستو ماو جالتون كفري دجان دوبا دام سخانا هقن دبر سؤال وبليان كينيا كمسلمة خانا لالكسا ملي ورا إيانا وفي خبجتو إسان اللالكسو إسان تقو في متي warra obboleeyyan keenya kabeekomsan qabne yoo dhugaan jahaliin gartee wallaalli bakka tanaan kanama gawtaate haa baratanii jechuuf namni muslimaa akkuma muslimatti jiraataa namni muslimaa akkuma muslimatti du'as duuba obboleeyyan gaafa duraa aasaara gartee culamaa'in islaamaa آثار هدود في الرهدون علماء دوبا آثار خنا غري جبيسا حسن يعني إمام الباني لين صحيح حسن خغور خيست أمني مشركا غاف تقنا محمد عليه الصلاة والسلام التلفني أقع علماء تفسير اللين جاور سير اللين جوت أمتا تقو ربي خنكي خنا غبرا أتلين أمتا خار ربي خينيا غبرتا تابوتا خينيا خنا اللين الراهن الربسيني جاءني غافنان رب سبحانه وتعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون خنا اتبوسه يا ورا كافرا إسن اللين وان إسن غبرتن أن ينغبروا إسن اللين وان أنغبروا هنغبرتني أن اللين هنغبروا جتو غافس ربي اتبوسه obboleeyyan keenya kun warri amma asirratti ka muslimaa kun hoggaa laallu amata irraa gartee waan kana akkatti taabota gartee galu kana afeerraa isaa goonee kabajnaa jedhan haalli kun duuba waan amantii islaamummaa keessaa nama baasu guututti yoo gartee wallaalan godhan taate duuba toobaatu isaanirra barbaachisa ulamaa illeen nadaran gartee biyya teenya keessa jiranii waan kananiin argini ammoo yoo argan irraa dubbatan jeetan abdii qaba dirreen dhawaa biyya gartee ulamaa'iiti dirreen dhawaa biyya madrasaan joolleen adda addaa huffaasin irraa oomishamaa jiru keessatti wanni akkanaa kun amatarraa godhamaa ar'ammoo kaameeraa sababaa gartee miidiyaatiin waan kana arguu dandeenye hadirreen dhawaa akkana jirtu duuba baadiyaan bakka biraa faan akkam haa jirtu haala kanaan musiibaan namni haala kanaan khalqiin diinii gallakkisee amantirraa bahaa jira jechuu kuni dhugumatti waan amantirraa nama baasu ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله رب سبحانه وتعالى هقا دبة قرآن خيست ور أفانمان كشنا قدون أمنتر به ور ربين قرتي بوس قرآن خنا جبني ورب دلنسي سجل ديما أكا إسان قرتي أمنتر به أنه مبليا إسلاما دوبة تنافو wannin jabeessee hadaraadhaamu namni muslimaa ayyaana gartee nama isaan hin tahini irratti hirmaatuu hin qabu maalayyaa duuba taabota akkatti bobbahee galu kana warri galchisuun haa galchisuun amantii isaaniiti isaan duraaf tuquufii miti laakiin ummanni muslimaa kun amatarraa goona jedhanii afeerraa godhanii nyaata akkatti qopheessanii
firuuta fi halaawaa qopheessanii warra achirraa galu saniif bishaan qopheessanii gizee akkatti afaan bayan kana kuni musiibaa guddoo irraa ummanni muslimaa duuba taaziyaa isaan godhuu qabu ummata san. Amma warri sun hundumaanuma nama muslimaa bakka illee hin bu'an shari'aan teenyallee waa akkasitti nama hin ajajjuu. Namni gartee waan rabbiin itti ajaje daangaa dabree irra tarkaanfate inni suni nama gartee duuba daangaa dabree je rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Tanaafu waan kana zamaanul aakhir fitnaan gartee fitnaa diin keessatti, fitnaa aqiidaa keessatti, fitnaa kufrii, fitnaa shirkii kan Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam eeggadhaan hunjee san keessa jirra. Tanaafu obboleeyyan fitnaan zulmiitis lafa guuttee jirti. Fitnaan gartee duuba kufriitis noo lafa guuttee jirti. Rasuulli alayhi salaatu wassalaam baadiruu bil'amaali fitanan duuba daddafaa gama dalagaa gaggaaridhaa osoo gartee isinittiin dhufne isinin dhaqqabne fitnaan akka gartee muraa halkanii halkan yeroo inni haalan gurraachee dukkan dhaltu muraa dukkan dhalturraa taate tawaa takkallee ifni keessatti hin argamne takkasiisantu jira. San keessatti duuba namni gartee wallaalan amantii ofirraa fagaatun diin kanarraa bahaa jira jechuu ciyaazan billah. Namni duuba diin kanarraa bahee kanaan duniyaa tanarraa galee inni nama khasaaraa zalaalam ta keessaa hin baane khasaare jechuudha. Duuba jirjiiramni Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam jedhe kuni guyyuma tokkoon dhufuu mala xiqqoon dhufuu mala jedhan. Jirjiiramni kun dura walumatti laaqamanii waan san gartee oduma maddii deddeeman osuma maddii deddeeman gaafa kaan akka hunoo ummata asirraa waan kana godhuu kanatti dirree ba'anii mul'ifatuutu mara. Wanni kun duuba musiibaa guddoo hawaasa muslimaa keessatti taatee yaa ulamaa islaamaa yaa du'aata yoo ni figartee viidiyoon kuni isin bira gahee waan kana isinilleen irratti hirmaadhadhaa. Obboleeyyan keenya kana ni gorsina numa hin beeyne yoo ulamaa'in irraa usee duuba wallaalan karaan beeku ni khasaara. Yoo wallaalan gartee beekumsa isaatiin khasaare beekalleen jalaa hin hafu guyyaa qiyaamaa. Maaliif rabbiin waliin nu gaafatuudha ta'a. Tanaafu insha Allahu ta'ala wanni kun musiibaa diin keessatti taatee rabbiin gartee irraa nu haa tissu. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.